Jaallatamoo obboloota koo nagaan Waaqayyoo siniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii galanni isa jiraataaf haa ta'u. Har'as egaa waa'ee jaalala Waaqayyoo wajjin barannuudhaaf yeroo arganneerraa Waaqayyoof galanna ta'u. Barumsi kun akkas hin jijjiiru nan abdadha. Jaalala Waaqayyoo baruun dinqiidha. Hamma Waaqayyoo kan nu jaallatu ilaalaa turre. Jaalala Waaqayyoo Abbaa, jaalala Waaqayyoo Ilma, jaalala Hafuura Qulqulluu ilaaleerra. Har'a immoo egaa dubdeebii jaalala Waaqayyoo nuwoo akkama goonu waa'ee keenyatti dhufu nagaa. Waa'ee keenyatti galla. Sagalee Waaqayyoo isa jiraataan isinii dubbisa. Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 hamma 39tti. Akka kana jedha sagalee Waaqayyoo. Yommus Yesuus deebisee Waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan jaallachuutu siif ta'a. Abboomiin hundumaa irra caalu inni duraa isa kana. Abboomiin inni lammaffaan akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetitti jaallachuutu siif ta'a. Seerri barsiisni raajotaa hundinuu abboommii kana lamaan irra dhaabatanii jiru jedhe. Yaa gooftaa galanni siif haa ta'u. Sagalee kana nu ibsi. Sagalee kanaan kan mormu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Sammuu obboleessa koorraa, jireenya obboleettii koorraa kan rukutame haa ta'u. Ati nutti dubbadhu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Ilaalaa egaa gooftaan akkana jedhe. Abboommiin kakuu haaraa kunoo warra kana lamaan. Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan jaalladhu. Nama akka mataa keetti jaalladhu jedhe Yesuus. Abboommiin kun lamaan abboommii cuunfaa kakuu moofaati. Abboommiin kakuu moofaa 10tu jira. Gaara Siinaa irratti kan laatame Waaqayyo Abbaan Museedhaaf kan laate abboommii 10tu jira. Abboommanni 10 kun inni jalqabaa seera boqonnaa 20 fi seera keessa deebii boqonnaa 5 irraa kaasee ilaaluu dandeessu kan. Abboommii 10 Waaqayyo Gaara Siinaatti laate. Bidiruu kakuu Waaqayyo keessa kan taa'u. Abboommiin 10 sun iddoo lamatti qoodamu. Tokkoo fi hamma 3tti jaalala Waaqayyooti. 4 kaasee amma 10tti kan jiru jaalala namaati. Abboommii kakuu moofaa iddoo lamatti irra. Jaalala namaaf jaalala Waaqayyoo jenne. Jaalalli Waaqayyoo akkasidha. Ana Waaqayyoo Waaqa kee malee Waaqa biraa kamillee na biratti hin qabaatin. Jaallachuu Waaqayyo bichaa jaallatta. Waaqayyo bichaa waaqessi. Ana Waaqayyoon alatti Waaqa hin qabaatin jedhe. Abboommii lammaffaan maqaa Waaqayyo Waaqa kee akkasumaan hin dhayin. Namni maqaa Waaqayyo Waaqa isaa akkasumatti dhawwatu na dabii minafu. Ittiin qoosin jechuudha. Maqaa Waaqayyootiin hin qoosinaa jechuudha. Kunis Waaqayyoon jaallachuudha. Waaqayyoof iddoo guddaa kennuudha. Maqaa Waaqayyoo kabajuudha. Sadaffaan guyyaa sanbataa yaadadhu akka isa qulqulleessitu. Guyyaa sanbata Waaqayyooti. Waaqayyoo waaqessi guyyaa sanbataa jedha. Kun jaalala Waaqayyoo. Jaalalli namootaa immoo inni Yesuus nama akka mataa keetti jaalladhu jedhee cuunfee kaa'e immoo abboommii jaala. Isaanis tokkoffaan abboommii afuraffaan abbaa keef haadha keef ulfina kenni barri kee haa dheeratu. Kun jaalala maatii gidduuti. Abboommii shanaffaan hin ajjeesin, nama hin ajjeesin, dhiiga namaan dhangalaasin nama jaallachuudha. Hin ejjin nama irratti ejjuun cubbuudha. Nama irratti ejjuun cubbuu guddaadha. Hin hatin abboommii torbaffaan nama jalaa waa fudhachuudha. Hin sobin sobaan ragaan bahin nama irratti abboommii 8ffaan. Abboommii 19ffaan immoo nawwiin mana namaa nawwiin, qabeenya namaa nawwiin, harreesaa nawwiin, saawwasaa nawwiin, hidhawwiin jedhe. Nama jaallachuu Waaqayyoon jaallachuudha. Gooftaan Yesuus cuunfee abboommii kakuu haaraa godheetu iddoo kanatti Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuu, jireenya kee guutuu, yaada kee guutuu jaalladhu. Nama immoo akka mataa ofiitti, akka mataa keetti jaalladhu jedhee iddoo lamatti nuu hidhee nuu kaa'e. Kanaaf Yesuus yoo na jaallattan abboommii koo eegaa. Abboommii Yesuus jaalala. Jaalala immoo iddoo lamatti hire. Waaqa jaallachuuf nama jaallachuu jedhee. Abboommii Yesuus kan biraa miti. Jaalala. Kanaaf deddeebinee waa'ee jaalalaa kaasna. Egaa
Akka Yesuus Kiristoos jedhetti dubdeebiin keenya nuti Waaqayyoon jaallachuu nama jaallachuu iddoo lamatti ilaalla. Amma jalqaba kana Waaqayyoon attamitti jaallanna kan jiru ilaalla. Waaqayyoon maaliin jaallanna jedhaa ni jalqabaa garaa guutuudhaan jaalladhu jedha. Love God with full hearted. Full hearted. garaa guutuudhaan በሙሉ ልብ እግዚአብሔርን ውደድ garaa guutuu Waaqayyoon jaalladha. Garaa guutuu inni jedhu kun emotion and affection jedha. Emotion and affection yookaan fedhii kee hawwii kee guutuu Waaqayyoof dabarsitee kennu jechuudha. Fedhii kee hawwii kee Waaqayyoof dabarsitee kennu hojii Waaqayyoof kennu jaalala Waaqayyoof kennu jechuudha. Kan koo caalu osoo hin taane kan isaa caalu jechuudha. Fedha Waaqayyoof jiraachuudha bakka. Garaa guutuu jechuun fedha Waaqayyoof jiraachuu affectionidha. Emotionii akka garaa Waaqayyoo ta'uufi jechuudha. Garaa guutuu jechuun tokko tokko garaa malee hin tajaajilla bara. Garaa malee jiraanna. Garaa malee hin tajaajilla garuu garaa guutuu miti. Sagalee Waaqayyoo keessaa Daawit irraa kan hafe mootota Israa'eliin baay'ee isaanii Waaqayyo akka jedhu Waaqayyoon jaallataniiru. Waaqayyoof garuu akka Daawit garaa guutuu miti jedha. Baay'ee isaanii garaa guutuu miti jedha. Garaa guutuu jechuun fedha ofii Waaqayyoof dursa kennuudha. Hankoo acaalu kan koo dura naaf haa ta'u miti kan Waaqayyoo haa ta'u jechuudha. Inni jedhe haa ta'u. Akka Waaqayyoottan jiraadha. Akka Waaqayyo jedhetan hojjedha. Garaa ofii guutuudhaan tajaajilu. Garaa ofii guutuudhaan jiraachuu. Garaa ofii guutuudhaan Waaqayyoon jaallachuudha. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 13:36 Daawit bara jireenya isaa hundumaatti akka jaalala Waaqayyootti hojjetee hin boqote jedha. Daawit እንደ እግዚአብሔር ፍቅር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሰራ አንቀላፋ akka jaalala Waaqayyootti hojjete. Sababiin isaa Waaqayyo yeroo Saa'oliin tuffate iyyuu nama akka garaa koon argadhe jedhamti. 13:22 irratti immoo nama akka garaa koo ilma Isseey argadheera jedha. Garaa koo jedhe Waaqayyo nama garaa koo nama yaada koo naa hojjetu nama fedha koo naa tajaajilu nama akka garaa kootti naa hojjetu nama tokko isinumtu yeroo ergaa ergattan garaa sin ciibsa. Abalutti yoo ni madde kana abaluun kana woonaa hojjete bakka itti nama naa konfidensii qabdu 100% namichi naa hojjeta jettani. Nama tokko mun shakkitutti tajaajila itti laattanii shakkitu hojii tokko itti laattanii shakkitu akka garaa keessanii siin hojjetu. Garaan keessan ittiin gammadu hin hojjeta garuu garaa siin hin ga'u. Argitan Waaqayyoon garaa guutuu jaallachuu jechuun Waaqayyoon garaa ga'u jechuudha. Uffee bakka attan boqodhe. Akka yaada kootti naa tajaajilaa jira. Akka fedha kootti naa hojjetaa jira. Isa yaade naa hojjetaa jira. Jedha Waaqayyo. Bara kana keessa tajaajiltoonni gosa baay'ee jiru. Tokko kan garaa Waaqayyoo cimsanii tajaajilan. Lama kan garaa namootaa cimsanii tajaajilan. Sadii kan garaa ofii isaanii cimsanii tajaajilantu jiru. Tajaajiloonni gosa sadii jiru. Tokko garaa Waaqayyoo tajaajila. Waaqayyoo irraa fudhatee Waaqayyoo irraa dhaga'ee. Isa Waaqayyoo jedhe duwwaa jedha. Isa Waaqayyoo dubbate duwwaa dubbata. Waaqayyoo of eeggata namaaf caala. Kabaja namaa caalaa kabaja Waaqayyoo eeggata nama tokko. Kabaja namaa caalaatti Waaqayyoon kabaja. Waaqayyoon dhaggeeffata. Waaqayyoon ilaala. Garaa Waaqayyoof tajaajila namichi. Waaqayyoon garaa ciisuuf tajaajila. Ofii miidhame nama miidhe Waaqayyoon garaa ciisuu barbaada. Kun tajaajilaa dhugaati. Tajaajilaan tokko immoo garaa namaa eegee tajaajila. Fedha namaa eegee tajaajila. Garaa Waaqayyoo miti garaa namaa laalanne. Garaa namootaa ciibsuudhaaf tajaajila. Namni utuu boca bare, namni utuu gammade, namni utuu lafarra gangalate, namni utuu waanuma gaggaarii kana hundumaa dhaga'ee gale. Garaa namaa ciibsuuf tajaajila. Nama ho'isuuf tajaajila. Nama gammachiisuuf tajaajila. Waaqayyoon akka barbaade haa ta'u Waaqayyoo beekaadha inni jedhee kan Waaqayyo achi kaayetu han namaa tajaajila. Namarraa ciccaba argachuuf, namarraa kennaa giiftii argachuuf, namarraa tiippii wayii argachuudhaaf garaa namaa ciibsanii tajaajilu. Tajaajiltoota baay'eedha kun. Tajaajiltoonni tokko immoo Waaqayyoon isin dhaga'anii namas hin dhaga'an. Ufuma tajaajilu isaanii. Garaa masaa gammachiisu tajaajila bakka. Garaa isaa ciibsachuudhaaf. Of gammachiisa bakka. Tajaajilaa of gammachiisu. Waaqayyoo gooftaan nu gargaaru. Daawit akka garaa Waaqayyoo tajaajile. Kanaafidha Yesuus garaa kee guutuu Waaqayyoon jaalladhu. Garaa kee guutuu. Waaqayyoon garaa ofii guutuu jaallachuu.
Waaqayyo maal naan jedha isa jedhan jechuudha. Namni maal naan jedha miti. Namni waan barbaade jedha. Yoo qulqullooftes namni waan jedhu dhabu. Yoo waan gaarii tajaajiltes namni waan jedhu dhabu. Namni waan jedhu dhabu dhiisi. Namaa dhiisati. Namni waan jedhu dhabu. Akka fedhe ta'e jiraadhuuti. Akka fedhe nama jaallatu. Akka lafa sirra yoo adeeman. Lafa ta'ii biyyu. Na quuqxe siin jedha namni. Utuu sirra jetee darbee jiru. Namni waan jedhu dhabu. Akka garaa Waaqayyo maal naan jedha. Inni Waaqayyoon gammachiisu nama gammachiisa. Inni nama gammachiisu hundi garuu Waaqayyoon hin gammachiisu kana bara. Wanti Waaqayyo tolu namatti tola. Wanti namatti tolu hundi isaa garuu Waaqayyotti hin tolu. Namni maal naan jedhaa keessaa ba'a. Gabaan si'anaa maal barbaadaadha amma namni. Waltajjiin si'anaa maal barbaada. Yoon dhaqee iddoo keessa tajaajile maal barbaada akkamitti nama ho'isadha. Gabaan ammaa maalirra jiraadha malee Waaqayyo maal jedhaa. Waaqayyo akka fedha isaatti akka tajaajilu barbaada. Buliisa koo. Fedha keenya booddee goonee fedha isaa durfanna. Waanuma ofii murteessuu dandeessu Waaqayyotti dabarsuudha. Akka garaa Waaqoo tajaajilu jechuudha. Gaafa garaa Waaqayyo tajaajiltu fedha keenya booddee godhannee fedha isaa dursina. Fedhi kee haa dursu. Waan akkasii na barbaachisa ture garuu fedhi kee haa dursu. Iddoo akkasii deemuun barbaade yaa Waaqayyo maal jetta deemu moo dhiisu? Waaqayyo dhiisi yoo jedhan dhiisu. Waaqayyo deemi yoo jedhette deemu. Waaqayyo taa'eennaan taa'u. Waaqayyo ka'eennaan ka'u. Waaqayyo jalqabeennaan jalqabu. Waaqayyo dhiiseennaan dhiisu harka maratanii taa'u. Akka takka harka Waaqayyo micciiruu barbaadna. Isa Waaqayyo hojjetiin jedhu hojjedhu. Si'a baay'ee gaaffii kan itti onaan waa'ee Baala'aamidha. Baala'aam Waaqayyo halkan itti dhaqee hin naqin jara kana duukaa ansi wajjin hin jiru hin naqin jennaan Baala'aam eeshikaa jedhee bule. Ganama ka'e hin naqu jedhe. Jarri kadhannaan warqeesii kenni hin naqu Waaqayyo hin naqin jedhe. Mootiin Baalaaq ammas kan isarra caalan baay'ee fide jedhamti. Baay'ee fide namoota gurguddaa fide warqee baay'isee fide birrii baay'isee fide. Waan baay'ee kana argee ammas si'a lammaffaa Waaqayyoon gaafata. Dhaqumoo dhiisuu ammas deebi'u. Waaqayyo takkaan naqin jedheera. Waaqayyo keessan deebi'u. Utuu hiriiritti baanee hiriira nagaa utuu baanee Waaqayyo murtoo isaa keessan deebi'u anis hin dhibu. Lafarra gangalatee soomaa sagada guyyaa 40 gallee Waaqayyo waan murteesse hin dhiisu. Keessan deebi'u Waaqayyo. Takkaa ma dhiisi siin jedha waan dhiisi siin jedhu. Takkaa hojjedhu siin jedha waan hojjedhu siin jedhu. Karoora lama hin baasu Waaqayyo. Biiftuu kana Waaqayyo si'a lama na jajne takka ajaje amma irraatti ifaa jirti. Biqilaa biqishidhe lafatti dubbate takkaa Waaqayyo amma irraatti toorarraan kan sagalee guyyaa tokko inni itti dubbateen hojjetaa jira. Soolaar siistamiin addunyaa kana jecha Waaqayyo isa gaafa jalqabaatiin socho'aa jira. Namni garuu si'a 100 gaafata Waaqayyoon. Waaqayyo dhiisi ammas dhaquu. Waaqayyo dhiisi ammas dhaquu. Dhaqi kaayedee Waaqayyo dhumarratti fedha isaatti laate. Fedha isaa ta'uu isaatti isa laate Waaqayyo. Waaqayyo fedha keenyatti nuun laatiin sammuu keenyatti nuun laatiin Waaqayyo. Baala'aamiin Waaqayyo fedha garaa isaatti isa laate. Fedha isaatti isa laateetu gaafa inni ka'u immoo ergamaa billaa baatee dhaabbatu fuuldura isaa dhaabee Waaqayyo. Harreen dubbachuu hin dandeenye hin dubbatte. Baala'aam dhaga'uu dadhabnaan harreen dubbatte. Waaqayyo Baala'aamitti afaaniin dubbannaan dhaga'uu dide. Waaqayyo karaa harreetti dubbate. Argite hiriyaa harree isa godhe harreedhaan itti dubbate Waaqayyo. Maal taate jette harreen. Fuuldura keenya billaa dhaabataa jiraatte harreen. Harreen dubbachuu hin dandeenye namatti dubbate. Hindi dee namichata. Fedha laalee fiiga faayidaa laalee fiiga warqee sana laalee fiiga malee fedha Waaqayyo miti. Takkaa dhiisee dheeraa Waaqayyo. Sabni kun abaaramuu hin danda'u dhiisee dheeraa Waaqayyo. Bitanii fedha keenya dursuu miti fedha Waaqayyoo dursuu qabna. Fedhii Waaqayyoo adursu jireenya keenya keessatti waan ofii murteessuu dandeessu iyyuu Waaqayyootti dabarsi. Yaa Waaqayyoo kana godhumoo dhiisuu jedhi Waaqayyoon. Raawwadhumoo dhiisi waanuma xixinnoo qabdullee Waaqayyootti dhiyeessi. Baraa kana shaakalaa Waaqayyootti waa dhiyeessuu baraa. Kun garaa guutuu Waaqayyoon jaallachuu agarsiisa. Hundumaatti Waaqayyoon gaafadhaa. Isin dhibu baay'ee kan tolu jireenya Daawit keessaa Waaqayyo kan itti gammade jedhee isinitti hime. Saduraa Saamu'eel boqonnaa 31 walaaltan gaafa warri Amaaleq ijoollee isaa fi haadha manaa isaa qabeenya isaa saamanii qeesaa gubanii sokkan Daawit Waaqayyoon gaafate jedha. Daawit Waaqayyoon gaafate.
Saa'ol waaqayyoon hin gaafatu. Gaafa cinqe, gaafa rakkatu Saa'ol gara waaqayyoon dhaqu, gara eker dubbiftuu dhaqa malee. Daawit garuu lolli gaafa ka'u, gaafa cinqamu, gaafa rakkatu, dirata fuulduraa naa fidaa jedheetu fuula waaqayyoo ta'e waaqayyootti duluu moo dhiisu, waaqayyoo dhaquu moo dhiisu, Amaaleqiin nan qaqqabaa dhaquu jennaan waaqayyo dhaqee. Fedha waaqayyootiin socho'a, yaada waaqayyootiin gala, yaada waaqayyootiin ba'a. Waaqayyo loli jennaan hin lola Daawit, waaqayyo dhiise jennaan hin dhiisa. Saa'oloo waaqayyo loli yoo jedhe hin dhiisa, isa waaqayyo dhaqee Amaaleqiin fixe jedhe dhiisee dhufa, gototee dhufa fayyaasaa. Gaafa waaqayyo loliin jedhu lola, gaafa waaqayyo dhiisee dhufu hin dhiisu. Dhumarratti waan godhu dhabeetu waaqa irraa galagalaan maannoo Saa'ol eker dubbiftuu gaafate jedha. Ekeraa Saa'ol Saamu'eeliin isaa kaaste eker dubbiftuu. Saamu'eel ekeraan isaa ka'ee tokko sedhee Saa'ol maam na rakkiftaa jedheen. Gaafa jiraatti na rakkifte ammas immoo ammayyuu na rakkistaati. Maal godha gaasittan hima borii ati Yoonaattaan duutanii gara koo dhuftu jedheen waaqayyo Saamu'eel. Ekeraan isaa ka'ee dhaabate. Borin duuta bakka. Mana eker dubbiftuu otuu jiru du'e namni kun. Otuu eker dubbiftuu gaafatu du'e. Waaqomtu nu haa gargaaru dhuma fokkise Saa'ol. Dhuma fokkise. Yaada garaasaa tajaajila. Yaada waaqayyoo miti. Waaqayyo Amaaleqitti ariira lafarraa fixe jennaan inni immoo ishee huuqqattuu fixeetu isa coomaa isaa gaarii bareedaa furdaa isa fidee dhufe. Waaqayyo balleessisa jedhu. Waaqayyo fixisa jedhu. Fedha isaatu duukaa rarra'e. Boojuu irratti lafa dha'ee Saa'ol. Garaan Saa'ol waaqayyo irratti lafa dha'e miti boojuu irratti lafa dha'eedha. Garaa keenya guutuu waaqayyoon na jaallannu boojuu irratti lafa hin dha'inaa. Waan bareedu hundumaa irratti lafa hin dha'inaa. Garaa waaqayyoo tajaajilaa. Waaqayyoon garaa guutuu jaallachuunis akkasiiti. Kan biraan akkasitti yaada kee guutuu utuun kanatti hin galiin waa'ee Iyyaasuu isinitti hima. Iyyaasuun waa'ee warra Gibe'oon waaqayyoon hin gaafanne jedha Iyyaasuu boqonnaan 9. Warra Gibe'oon jedhamanii akka nama fagoodhaa dhufutti galaa isaanii naqatanii buddeena har'aa saasa durii biddeen goggogaa fudhatanii caammaa ciccitaa kaa'atanii wayyaa ciccitaa uffatanii nama fagoo dheeraa lafa fagoodhaa dhufe fakkaataniitu jedhama. Ollaama sanaati Iyyaasuu bira dhaqanii akka jedhan Iyyaasuu nuyi fagoodhaa waa'ee kee dhageenye dhufne. Ilaali galaa keenya ilaali caammaan duratti cicciteera. Si wajjin kakuutti galuu dhufne adaraan hin fixin. Yeroo nu bira geessu adaraan hin fixin nu wajjin nagaa buusi. Nuyi garba sii ta'an adan dhufan. Iyyaasuun waaqayyoon hin gaafanne jedha iddoo sanatti. Iyyaasuun utuu waaqayyoon hin gaafatin jara amaneedha. Edda kakatanii booddee gurguddoon edda kakatanii booddee nuu sodaanneeti malee asuma ollaa keessanii dhufneedha. Iyyaasuun waaqayyoon hin gaafanne dogoggora hojjete. Warri Gibe'oon biyya keetti hafan warri waaqa tolfama waaqessan sun Israa'el keessatti qooda qabaatanii Israa'el keetti hafan booda immoo isaanumatu Israa'eliin cubbuu hojjechiise. Cubbuu hojjechuutti kan galee warra waaqa tolfama waaqessanidha. Iyyaasuun dogoggora hojjete waaqayyoon hin gaafanne. Namni garaa waaqayyoo tajaajilu koo yeroo hundumaa waan hundumaaf waaqayyoon gaafachuu qaba. Waaqayyoon gaafachuu bara. Lammaffaan yaada kee guutuu. Garaa kee guutuu jenneerraa yaada guutuun immoo maalidha? Love God with full mind. Yaada guutuu yookaan sammuu guutuu Ingiliffisa. Kun waa'ee beekumsa sammuuti. Yaada kee guutuu waaqayyoon jaalladhu jechuun sammuu kee guutuudhaan beekumsa kee guutuudhaan waaqayyoon jaalladhu jechuudha. Yaada guutuu waaqayyoon jaallachuun sammuu kee guutuudhaan beekumsa dandeettii qabduun jaallachuudha. Beekumsi kan namaaf kennu waaqayyoodha. Abbaan ogummaa waaqayyoodha. Isa inni nuuf kennuun isa jaallachuudha jechuudha. Jaallachuun immoo kennuudhaan mirkanaa'a. Kanaaf erga yaadaan jaallatte beekumsa kee waaqayyoo dabarsiitii kennii nuun jedha. Sammuu kee sagalee waaqayyootiin guuteedha. Sammuu kee kanaa waaqayyoon jaalladhuudha. Beekumsa keedhaa waaqayyoon jaalladhu. Addunyaan kun beekumsa isaatiin wal balleessa. Sammuu guddaa waaqayyoo kennee fi warri sammuu guddaa waaqayyoo kennee fi meeshaa ittiin nama ajjeesu kalaqu. Fakkeenyaaf Albert Einstein Yihudiidha, Jiwushiidha. Jiwushii
yeroo lola waraana addunyaa lammaffaa isaa gara Ameerikaatti baqateedha. Akka namoonni tokko jedhanitti Albert Einstein atomic boombii akka Ameerikaa yeroo sana hojjettu kan foormulaa isaa kenne isa dheeru. Atomic boombii foormulaa sana kenneef Ameerikaan itti atomic boombii sana hojjette. Atomic boombii sana gaafa dhukaastu isa jalqabaa Jarmanii irratti utuu hin taane Albert Einstein Jarmanii irratti akka isheen dhukaastu barbaada. Jarmanii sababiin isaa Jiwushii nama miiliyoona 6 fixxeetti waan ta'eef. Yihudoota nama miiliyoona 6 maashiniidhaan daakanii isa kan ajjeesanii moora isaaniitiin saamunaa hojjetaniiru. Dhiiga isaanii dhuganiiru. Warri Yihudoota Adolf Hitler fa'aa jechuudha. Albert Einstein isa kanaaf jedhee sammuu guddaa Waaqayyoo kenneefi sana hammarraatti namni amma sammuu isaatiin qabu jedhama. Sammuu guddaa namni qabu nama kanadha. Addunyaa keenya irraati beekamaadha. Kanaaf atomic boombii kana kenneefi atomic boombiin gaafa kalaqamu isheen garuu Hirooshimaa fi Nagasaakii magaalota Jaappaan lamarratti dhukaaste. Amma har'aatti magaalli Hirooshimaa fi Nagasaakii keessatti qilleensi faalamaadha. Namni naannoo sanatti dhalatu ammayyuu difoormidiidha kan dhalatu baay'een isaa jedhama. Difoormidii jechuun yookaan jaamaa yookaan duudaa yookaan qaama hir'uutu dhalata. Qilleensa faalee waan ta'eef. Boombii summii kana kan hojjete beekumsa isaatiin. Addunyaan kun beekumsa isaatiin waan ittiin dhalli namaa badu kalaqa. Faashinii ittiin namni badu kalaqa. Beekumsi gurguddaan jira. Anis dhibu bara Baabiloon keessa Namruud kan jedhamu magaalaa Baabilooniin kan ijaare sun. Siidaa Baabilooniin gimbii Baabilooniin kan ijaare sun beekumsa guddaa qabu ture. Ijaaranii garuu ol sokkaniiti. Baay'ee fooqii sana ol fageessanii yeroo jalqabaa fooqii jalqaba ijaaramedha. Akka jedhanii mari'atu. Ulfina keenyaaf kana goona. Ittiin Waaqa bira dhanna. Maqaa keenya ittiin waamsifna jedhu. Beekumsa isaanii. Waaqayyoo achii gadi bu'ee jira laallaan Waaqa bira dhaqaa jiru. Amma aduutti achi ol ijaaraa jiru. Maqaa isaanii immoo ittiin kaafachuuf ijaaraa jiru. Ulfina maqaa Waaqayyoo fituun ta'a ulfina maqaa isaaniif ijaaruu iyyuu Waaqayyoo afaan isaanii walitti jalaa make. Wal dhaga'uu dadhaban. Kun kana haasa'e sun sana haasa'e yeroo tokkoon afaan namaa gargar ba'e. Achumatti dhiisanii sokkan beekumsa Waaqayyoo maleeti. Beekumsa Waaqayyoon jaallachuu. Daani'el fa'aa olaaltan Daani'el boqonnaa tokko. Lakkoofsa 17 kaata beekumsa guddaa qabu turan jedha. Hundumaa caalanii argamanidha beekumsa. Beekumsa isaaniitiin Waaqayyoon jaallatan. Baay'ee beektotadha garuu Waaqayyoon jaallatu. Beekumsaan Waaqayyoo yaada keetiin jedhu beekumsa keetiin Waaqayyoon jaallachuudha. Ogummaa qabduun, beekumsa qabduun, kitaaba barreessuudhaan, fiilmii hojjechuudhaan, wanta Waaqayyoo irratti ulfaatu hojjechuudha. Waan beektu sanaan, waajjira sanaa keessaa, waan hojjetu keessaa beekumsa keetiin Waaqayyoon jaallachuudha. Namoonni baay'een hamma beekaa deeman Waaqayyoon wallaalaa bulu. Hamma beekaa bulan Waaqayyoon wallaalaa bulu. Waaqayyo hin jiru kan jedhan rakkoo warra beektotadha. Namoota baay'ee beekna jedhantu deemee Waaqayyo hin jiru jedhu. Baay'ee gaafa baratu namni baay'ee wallaalaa deema. Baay'ee gaafa baradhe jedhu namni baay'ee Waaqayyo wallaalaa deema. Beekumsa keetiin Waaqayyoon jaalladhu. Inni sadaffaa fi dhumaa jireenya kee guutuu Waaqayyoon jaalladhu. Love God with full soul. Action and obedience. Lubbuun waan hundumaaf keessaa qaba. Lubbuu keetiin jaalladhu. Jireenya kee jechuun lubbuu kee waan hambifattu hin qabdu gaama. Lubbuu kee tokkittiin dhangalaastee jaallatta Waaqayyo. Qabeenya, humna, yeroo keetiin Waaqayyoon jaallachuu agarsiisan kun lubbuu inni jedhu kun. Namni waan hojjetu hundaayyuu lubbuu isaa boqochisuuf hojjeta. Namni du'uu barbaadu hin jiru. Kan nuti hojjennuuf lubbuun keenya akka jiraatuuf. Kanaaf Yesuus lubbuu keessaniin na jaalladha. Hanga lubbuutti anaan jaalladha. Hanga du'aatti na jaalladha. Yesuus lubbuu kennee nu jaallate. Nuunis akka lubbuu kennee isa jaallannu barbaada. Lubbuu isaa nuu kenne nutis lubbuu keenya akka kennu barbaada. Jaalalli dhimma kennanii fudhachuuti. Jaalalli tolatti hin jiru. Jaalalli tolaan jiru. Biyya lafaa kanarra jaalalli tolaan jiru. Eenyu nu jaalladha asin akkasumatti lafaa kaatan nama jaallatan hin qabdan. Indiu akkasumatti asi jaalladhan nama jettan. Jaalala afaaniitiin. Jaalalli jaalala kennanii fudhachuuti. Nama tokko hojii isaa ilaaltanii jaallatoo ta'e hojii isaa isinii kenne. Yaada isaa isinii kenne. Isinis dugda bilaattuuf jaalalli walii kennu walirraa fudhachuu gaafata.
Yesuus lubbuu danuu kenne lubbuu keenya isaa laachuu barbaada. Lubbuu kee dhangalaaftee Yesuusin jaallatte jechuudha. Ameen haleluuyaa. Ilaalamee hojii ergamoota boqonnaa 12 keessatti ilaalaasin. Yaaqoob yeroo ajjeefame koo lubbuu isaa Yesuusiif laate. Amantoonni durii koo lubbuu isaanii mararsiifatanii. Yesuusiif lubbuu mararsiifatan. Qabeenya isaaniillee dhiisati. Qabeenya miti lubbuu mararsiifatan Yesuusiif. Otuu ilaalanii du'atti adeemu Isxifaanosin ilaalaa. Dhagaa baatanii jiru. Yesuusin otuu ganee hin oola ture. Yaaqoob yeroo mormarraa kutuuf kaan ani Yesuusin dhiiseeratu jedhe hin gala ture. Hamma lubbuutti amma morma kennanitti Yesuusin jaallatan abboonni keenya qabeessa. Jaalalli lubbuu kennuu barbaada. Jaalalli humna ofii kennuu barbaada. Jaalalli Kiristoos na gube na waade ni jennu sun lubbuu kennuu nu barbaada. Qabeenya kennuu nu barbaada. Yeroo kennuu nu barbaada. Yeroo keenya barbaada Yesuus. Lubbuu keenya barbaada Yesuus. Qabeenya keenya birrii keenya barbaada Yesuus. Humna keenya barbaada Yesuus. Beekumsa keenya barbaada Yesuus. Bareedina keenya barbaada Yesuus. Waan nurka jiru hundumaa kennine isa jaallachuu barbaada Yesuus. Jaalalli tolaa hin jiru. Kennanii fudhachuudha. Warri tola akkasumatti Yesuus waan tokko tuullaatiniif yeroo keessanis hin laattaniif kadhannaadhaan hin kadhattanii yeroo keessan kennitanii soomaaf sagalaan hin kadhattan taanaan yeroo kennitanii wangeelin dubbistan taanaan Yesuusin jaallachaa jirtan of jaallattoota selfishness jedhan akkasi yeroo ofii Yesuusiif kennanii jaallatu. Qabeenya ofii Yesuus kennanii kurneedha Yesuusiif kennanii jaallatu. Hiyyeessaaf kennanii Yesuusin jaallatu. Isa kana ganaatti dhufna malee. Waan qabu jettu hundumaa Yesuusiif kennite Yesuusin jaallatta. Jaalalli tolaan jiru. Yesuus hamma lubbuutti nu jaallate. Dhiiga qulqulluu nu kenne nu jaallate waan ta'eef. Nu maal kenninaaf? Waaqayyo abbaan edda kana nu jaallate nu toomaaf kenninaaf yaada guutuu beekumsa. Jireenya guutuu lubbuudhaan. Garaa keenya guutuu fedha keenyaan. Yesuusin jaallanna Waaqayyoon jaallanna. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Obboloota koo jaallatamoo yeroo ittaanu keessatti nama akka mataa ofiitti jaallachuu kan jedhu laalla. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu eebbifamtaniittu. Ameen.